No haala kanatti akka re'een ulfeessite. Ati ijoollee Wallaggaati? Ani mucaa Wallaggaati. Wallaggaa irraayis? Wallagga irra baakoo. Micaati riitutu natti itti guuteen ulfeessee jechaa jirtaami? Kontoraataa keessaa baate mee? Miidhaa hagana hin jedhamne mana madaamii kontiraata gadhiisanii ba'uu irraa inni kun isa tokko jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni gola madaamitii ba'i jedhanii si sossoban namoota kumaatama. Egaa shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa samarraa waan tokko dubbatiin gara viidiyoo isinii seenu. Samoona kana viidiyoon kiyya gara yuutuubitti fe'u sagalee na jalaa qabaa jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Viidiyoo gizeen gadhiisu sagaleen ni jira. Erga viidiyoon gadi bu'ee ture immoo sa'aatii tokko sa'aatii lama yoo ture viidiyoon sun sagalee na jalaa fudhata. Rakkoon isaa naa galuu dide gaafii obboleewwan kiyya hedduun gaafii na gaafattanii gaafii keessa isinii deebiseen ture. Viidiyoon sunniin maal akka ta'e hin beeku sagalee na jalaa qabaa jira. Waaqayyoon narraa ifatu dhugaa rabbii isiniin jedha. Kuni maal akka ta'e hin beeku. Sagaleen warroonni na komattan dhiifama guddaayi. Viidiyoo hedduun kaase jechuudha sababa sagaleen na jalaa qabuu fi saniifi malee viidiyoo tokko hojjechuuf aarsaa gamii akka nama gaafatu akkamitti akka viidiyoo hojjennu warroota viidiyoo hojjetantu beekaa jechuudha. Innaa hojjedhee gaafan gara yuutuubii fe'u sagalee na jalaa qabaa mee warroonni beektan natti himaa koomentii jalatti adaraa keessan isiniin jira sumarraani. Egaa gara viidiyoo fideensiin dabarsa. Viidiyoo gara kana jechuudha akkuma argitan obboleettiin keenya tuni Wallaggaadha jetti. Wallagga keessaa baakkoodha jetti. Ani Wallaggallee hin beeku waan ta'eef ijoollee baay'een immoo koomentii ishii viidiyoo ishii jalatti baakkoon shawaadha Wallaggaa miti maqaa Wallaggaa hin balleessina jettanii maqaadhaaf kan dhiphattan hedduu keessantu jira. Garuu ishiin immoo maqaadhaaf osoo hin taane amma rakkoo guddaa keessa jirti. Ijoollee baay'ee gola madaamii jirtan hojiin natti baay'atee jira jettanii namoota ala hojjetan baay'inaan kan dubbistan gola madaamitii baduuf kan qophii xumurtan hedduun keessan jiraachuu dandeessu. Garuu viidiyoon kun barumsa guddaa isiniif haa ta'u. Wanta akka gola madaamii hin jiru. Hojiinis namatti haa baay'atu. Wanta fedhe haa ta'u madaamiin erga baatiidhaan mindaa ofii namaa kennite wanti akka gola madaamii hin jiru. Qarshii ala baatee urufa baddee hojiillee danda'i nyaatallee danda'i. Keessattuu immoo warroonni urufa badanii hojjetan warroonni mana madaamitii badan warroota akkamitti carraa hojii kan argatanii warroota nyaata hojjechuu danda'u. Amma arabdoonni baay'inaan warroota ala hojjetu kana kan barbaadan nyaata barbaadu malee tsidaatiidhaaf baay'inaan hin barbaadani jechuudha. Kanaafuu gola madaamitii bahuun duratti ana gaman hojii danda'a, agaman afaan danda'a, afaan dubbachuu nan danda'a, dalagaa dalaguu nan danda'a jettee yaaduu ni dursa jechuudha. Innaa haa ta'uti garuu yoo nyaata hojjette aga 3,000 argachuu dandeenya jechuudha. Saawud Arabiyaa kana keessa biyyoota biraa hin beeku. Maallaqa 3,000 argattu sanirraa maallaqa 1,000 argattutu irra faayidaa guddaa siif qaba jechuudha. Ani waleen ta'echan har'a kontiraata bashannanee kan ta'aa jiru waggaa 5 guutuu kontiraatan ta'e qarshii 1,000 takkaanaan hojjechaa bahe waan siin garramu jechuudha. Maallaqa mindaa 1,000 qofaan jechuudha. Innaa wanni kana isiniin jedheef baduu wallaaletii miti yookaan bakka itti baduu wallaaletii miti jechuudha. Naman baduuf qophii xumuree nan ba'a jedhee qophii xumuree naman itti ba'usa wajjinis mari'adhee marii kiyya hunda xumuree waa hundumaa kiyya xumuree gaafa nan ba'a jedhee of qopheessuusan nama na baasu saniin maalan jedhe beektanii gaafii tokko dhiyeesseef. Gaafii sunis akkamitti akka naa dhufe hin beeku. Waaqayyoon salphisinii salphinni akkanaa keessa hin seenin naan jedhee natti fakkaate. Gaafii nan nama sanii qopheesseessi maalidha isinitti fakkaate yeroon ba'ee si bira dhufe hin jedheen. Yeroon ba'ee si bira dhufe ati akka abbaa, akka obboleessaa, akka obboleettii, akka haadha, akka waa hundaatti na laaluu dandeessaa jedhee gaafan gaafadhu. Gaafiin kun deebii akkamitiin naa deebi'e beektanii adurree foon biratti hidhanii cadhistee laalti kan jedhudha. Egaa wallaalaan of jalatti beekan alaalatti jedha. Jechi tun deebii guddaadha. Nama beekuuf deebii guddaadha. Ana jechuma takkittii tanatu deebii naaf ta'e gaafa nasii ba'e akka bineensi na nyaatu baradheen
ani hin ba'u jedhee gola madaamitiyyatti hafee kinoo agarraa hojjetadhee galma kaayyoo kiyyaa ga'ee jira jechuudha. Osoo yeroo san akkasiin ba'ee har'a karaatti hafeen jira, karaatti badeen jira yookaan ajjeefameetoo urfatti gatameen jira jechuudha. Kanneen keessaa isa tokkodha. Maallaqa guddaa argannaatti lubbuu ofiitis dhabuun ni jira. Gola madaamitii baduun waa hedduu nama taasisaa. Yoo namaa ta'uu baate kontiraata ofii fixatanii gara biyya abbaa ofii galuudha. Shamarran illee hin amaninaa jechuudha. Kan taasisu shamarranii, kan na baasu shamarranii, rakkoo hin qabu jettanii hin yaadina. Yeroo ammaa shamarranii jechuudha kan si gurguratu. Shamarran jechuudha kan bineensatti si kennu. Mucayyoo tana kan baasee amma mana kontiraataatti shamarranii jechuudha. Dalagaan natti baay'ate jennaan waan akkanaatiin maallaqa ganaatiin hojjetatta yoo ala baate jettee kan ishee janajjanee gola madaamitii akka ishee baasu kan godhe dubartiidha jechuudha. Achii baastee garuu maal goote dhiiratti gurguratte jechuudha. Inni dhiiraa sun maallaqaan bite waan ta'eef akka barbaadetti itti taphatee gudeedee akka barbaade ishii godhee erga xumureen boodatti kinoo har'a haala kanaan diqaalaan gandaa diqaalaan abbaan beekamne inni akkas godhee gatee biraa bade ishiin garuu garaa isheetti shakkamattee biyya ormaa keessatti hojjetachuu biyyaa baate carraan ishee kana ta'ee jira jechuudha. Namoonni viidiyoo akkanaatitti kolfitan garuu viidiyoon akkana barumsa namaa kenna malee nama hin qofalchiisu jechuudha. Fakkeenya warroota si duuba dhufan hiriyoota kee obboloota kee namootuma tokkollee akkanumatti bilbilaan illee ol bari namni sun hojiin mana kanatti natti baay'atee jira baduufan ta'a jedhee yoo si mariisifatu ati immoo viidiyoo kana keessa sammuu keetti dhufe viidiyoo kana fakkeenya fudhattee hiriyaa ta'e obboleettii kee fira kee waa hunda kee gorsuu dandeenya. Shamarran hedduu badiirra deebisuu ni dandeessa jechuudha. Shamarri yoo miidhamte miidhama shamarraniititti hin arrabsinaalleedha jechuudha. Maaliif keessattuu biyya ormaatitti keessattuu shamarran baddee rufa jirtutti hin murteessinaa jechuudha. Dhiirri humnaan itti taphata humnaan akka barbaade ishii godha. Shamara waan taateef shamarri immoo dhiira tokko ofirraa qabuu hin dandeechu. Dhugaan saniin jedha ofirraa qabuu hin dandeechu waan ta'eef waaqayyoon kanarraa nu haa baafatu jedhaati. Warroota badanii ala hojjechuu barbaadan miidhamni ala yoo hojjetan miidhama akkamii akka qabu sirriitti itti himuudha malee koomentii hamilee isaanii cabsu. Barreessuuf yoo hin taane koomentii jajjabeessu bakka waaqayyo yoo si gargaare yoo deesse ni hojjetattanii dalagatta jettanii barreessuudhaaf malee amma arrabsitanii dhiistanii biyya keenya maqaa balleessitanii maalii yoo gootanii ijoolleen jettanii koomentii barreessitan bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Kunoo kan arabdoota faana maraatan ni jiru miti isaan immoo abashaa faana giddaa jedhan humnaan akkana ta'an dhiisaati. Kinoo fedhaanuu arabdoota faana kan maraatan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Kanaaf adaraa keenyan golli madaamii warqiidha. Golli madaamii jechuun warqii hin haqannisan akkasi jechuudha. Nama miidhanillee warqiidha golli madaamii. Nyaata kee gola madaamiitii ni argatta. Uffata kee yuunifoormillee ta'u ni argatta. Bakka firii taatee jiraatta osoo jedhu hojiidhaan osoo hin taane bakka waa hundaanu jechuudha. Inna golli madaamii gaariidha waa hundaanu jechuudha. Ani gola madaamii baay'een jaaladha. Mana madaamiitii ba'uun jaaladhu. Nama nan ba'anaan jedhillee ba'i jedhee nama tokko jechuudha. Ani gola madaamiitii badi rakkoo hin qabu jedhee hin gorsu jechuudha. Ijoollee hedduun koomentii na barreessanii turtan. Keessattuu obboleettii takka nan yaadadha. Inna an waggaa lama mana madaamii hojjedhee xumureen waggaa lama immoo badee ala hojjechuu barbaada jettee koomentii na barreessitee turte. Inna karoorratti karoorfatte kun karoora dogongoraati. Waggaa hojjechuu barbaaddu waggaa arfanu mana madaamii hojjette biyya kee galuu siif wayya malee gola madaamiitii baatee ala hojjechuun bu'aa tokko hin qabu. Obboleettiin keenya takkallee abbaan manaa koo biyya kana jira innaa inni ba'inaan jedha ba'uufan ta'a jettee koomentii kan naa barreessite akkas jirta jechuudha. Innaa biyya ormaatitti akkuma gammachuun jiru gaddi jira. Gaafa rakkoon tokko sirra ga'e biyya ormaatitti waa hedduun nama mudata. Abbaa manaa keetis yoo ta'e jechuudha. Waraqata hin qabu, iqaamaa hin qabu, waraqata seeraa hin qabu. Osoo rakkoon tokko sirra ga'ee waa baay'ee taataa jechuudha. Kanaaf adabattanii gola madaamii hojjechuu adabattanii jechuudha. Innillee hojjetee atis hojjettee maallaqa gara biyyaatti ergattanii yoo nama qabaattan achitti guduuffattanii galu yookaan maallaqa sillachuu asitti kuustanii maallaqa keessa waggaa lama atis waggaa lama innis waggaa lama walitti waggaa afur sinii ta'a hojjettanii kan nama tokko yoo mana sinii bite kan mana tokko jiru keessa sinii uuma biyya keessatti galtanii wajjin jiraachuudha malee biyya ormaa keessatti abbaan manaa kee erga dhufee fiigii deemi jedhee ani wanta si gorsu tokkollee hin qabu. Maaliif jireenyi biyya ormaa ni ulfaatti keessattuu bakka waraqata bakka iqaamaa hin qabne kanatti badduudha waan taateef jechuudha. Kan beekutu beeka. Shamarri gaafa dhiira bira geesse dawutu jira ulfaa'utu jira gaafa ulfoofte gaafa guyyaa da'umsa keetii waraqata yoo hin qabaanne mana yaalaa si geechuu hin danda'u.
booddeen keessi kee du'uu ta'a jechuudha. Ijoollee hedduutu sababa dahumsaatiin mana yaalaa geechuuf waraqata hin qabani du'an baay'eetu jira waan ta'eef kuni baay'ee ulfaata. Biyya ormaatitti namni jiraachuu danda'u nama waraqata seeraa qabu, nama iqaamaa qabu. Malee namni iqaamaa hin qabne abbaa manaa wajjinis jiraachuun baay'ee ulfaata walumaa galattu jechuudha. Kanaaf biyya ormaa keessatti jireenya nan jiraadha jettanii warroonni yaaddanii akka kootiitti dogongora jechuudha. Wanti biyya ofiitii fi wanti abbaa ofii namaa gahu jiru. Biyya ofii jechuun abbaa ofiiti. Abbaa ofii jechuun amma nama gammachiisa. Biyya ofiitis akkasumatti nama gammachiisa. Iyyeetti illee haa taatu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya yeroo biyyaa baatan golli madaamisu yoo isinii ta'uu baate kontiraata fixanii gara biyyaa galuudha malee baduu hin karoorsinaan asumarraan affeerraa kooti. Maaliif gola madaamiti gaafa baate akka obboleettii kana bilaasha baddee har'a yookaan warra kee hin fayyanne yookaan of hin fayyanne as baatee kinoo maqaa gana ga'u baattattee salphina gana ga'u baattattee gaafa dubbattu maatiin amma maatii yoo argan maaluma jedhu baay'ee ulfaata bara maatiin biyya arabaatti ergan intala teenya jedhanii gaafa eegan intalli isaanii gaafa akkanatti taatee argamtu baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudha mee bakka ofii buusanii yoo ilaalan kuni ulfaata agana hin jedhamnedha jechuudha. Kana fadaraa keessa shamarra keenya kaayyoo keessa hin dagatina maaliif akka biyyaa baatan maaliif akka manaa baatan hin dagatina isin hin jiraatu turtii gaarii isiniif haa ta'u hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu baay'ee turtii gaarii.